Qabsaan bilisummaa lammii Arjentiinaa Chee Guveeraan akkas jedhe. Bosona Ameerikaa keessa holqa guddaa tokkotu ture. Holqicha keessa leenca tokkotu jiraataa ture. Akka tasaa guyyaa tokko dubartii tokkotu saree ishee waliin bosona kana keessa deemaa turte. Bakka isheen jirtutti yoo namni Afrikaa tokko naannoo holqa sanaa taa'aa ture. Akka tasaa sareen dubartii kanaa holqa leenci keessa jiru keessa seene. Lammiin Afrikaa kun gaafa kana argu dafee utaalee holqicha seenee leencicha ajjeesee saree sana leencaan nyaatamuu jalaa oolche. Dubartiin kun kana yommuu argitu isa ajaa'ibsiifattee ati ilma Ameerikaa akkaan jabaa fi goota gita hin qabnedha. Goota Ameerikaa jettee jeche. Gurbaanis kolfee lakki ani ilma Ameerikaa miti ilma Afrikaati jedheen. Ganama taanu dubbii kana kan dhaga'an gaazexoonni Ameerikaa waa'ee nama kanaa akkas jechuun barreessan. Namni gurraachi Afrikaa irraa dhufe tokko gara bakka jireenya leencaa deemee nyaata leencarraa fudhachuu bira darbee haala suukkanniisaan leencicha ajjeeseera jedhan. Argitee diinni kee akkanatti injifannoo kee busheessa. Gaarummaa kee fi bareedina kee fafaan bakka buusee of si jibbisiisee hambas jaallachiisa. Ulfaa fi ulfina soo qabduu, dhugaa fi dhugeeffannoo soo qabduu, waa'ee kee xiqqeessanii, waa'ee isaanii guddisanii, sitti himanii waa taasisu. Kun gidduu baayogiraafiidha.